adda jaaranii maangoo facaasanii maangoo sana immoo bakka juusii jaaranii namoonni ilmaan kamisee ilmaan walloo kamisee kan Oromoo kan isaa ta'uti kumaatamaan keessa dalaganii biyya guddisa jedhamu ta'e tole rakkoon qabu. Kamisa irraa qabee ilaa guloo hanga qooxam hamma eessaa lafni dallahame guutuun kaabine matuu warra kaabine mti kennitee fi lafa dallahatee horii aggaati beelofte sirraa bitee birri xiqqoodhaan achi keessa dheechifatee yeroo kan gurgurata. Gabaabamatti gabarema qotee bulama tiksitee bulama akka kiyyaati fuudhanii anaa ol godhan jechuu malee nama waan takka godhuu miti. Dhugaadha dacha abbaa kiyyaadhaa fudhatuu mirga qaba namni biyya guddisu tokko. Fudhatuun anaa gatii dachisanii naa kennanii inni achirratti waan ani godhuu hin dandeenye. La dhageeffadha waan ani godhuu hin dandeenye lafa dallahadhee citaa horii kiyyaaf wali qabu ani nan danda'a. Boqqolloo facaasuu nan danda'a qotee yoo 4-5 qotee lafa hanga bukkee hektaara meeqanaan qota. Lafa dallahee citaa qotee horsiisee bulaatti gurguru anis nan danda'a. Maaliif nama biraa bakka biraatti fuudhuu hin barbaachisa mootummaadhaa maallaqa waan kaffalaniif. Warri saamaman jedhaman warri kamiseedha isaasanii maqaa isaaniitu ni beektu hunduu ni beeka. Saamamanii yookiin hoteelli isaanii caccabee warri jedhame nama 4-5 hin caalan. Baadiyyaa irratti akkuma kana lafa abbaa biyyaa lafa abaluu fa'a jedhee warra biyya kutu fudhatameera. Garbii gaafadhaa garbii shakla lafa eenyuuti inni isaan lafa baasaanii irratti gabaree namaa ta'anii jiraatu jira. Kanatti dhiisa. Ani la ammallee investment namni sammuu qabu waa hin yaada. Nama hayyu lafi kamii guddata abbaan lafaa lafa kennuu dhabe naan jechuu dandeessu. Abbaan lafaa yoo lafa san irratti sharikaa dirijjitii maaliif kinoo kan handaqa horsiisuu hin taane. Kumaatamaan fuudhee lafa bal'aa barbaachisaa waan guddaa kan baanii gurguddaa tokko godhee waan san keessa nama qaxaree hojjechiisee biyyattiin akka guddattu godhu ta'e ahla wa sahla. Dirqama biyyaati kuni ani qotee bulaadha lafa kiyya gurguradhee beenyaa kiyya naa kennanii bakka biraatti qotatee buluu ni danda'a. Garuu ati ilma gabareeti uumaan beektu warri birri kaffalu dhufe ati asii baafadhu inni shonkooraa facaafatu akkuma kan kee jechuun nama biraatiin abbaa biyyaatiin jijjiiruudha. Isaan kuni abbaa biyyaa biraa lola akkasii qabanii zarafaman bira dabarre kana. Inni biraa wanni har'a walloo kamisee irratti yookiin dawwee irratti aanaa dawwee irratti tahaa jiru dawwee kophaa miti jiille magaalaa sadeenii fi baadiyyaa shii bichaa irratti gara nama 800 maqaa barreessaniira warra qawwee mootummaa hiikkatee fi warra shanee deeggara jedhaniiti jedhan warra qabame malee warra baqateeru nama 800 Hataayii fi Zuuriyaa shiidha luugoo maal kana jechuudha. Dhageeffadha. Warra kaleessa lafa isaanii xiyyaaraan dabaddabamee wanni meeqa fuullensan. Siniif galee kan biraa wanni dawweetti godhamaa jiru lafa buqqisuudhaaf waan hedduu naagala keessa Ahmad namni du'uu bichaa odeessuu miti. Akkaataan itti du'uu jiru fakkeenyaaf gaafa duraa yeroo dhufan adda bilisummaa Oromoo balleessinaadhaan egaa kan dhufanii maqaan akkasii adda bilisummaa Oromoo bakka jiru xoqqoomameera wal gahanii hamma dhiirri wal cafaqanii inni wareegame inni maqee gara bosonaatti adda bilisummaa Oromoodhaa gizemaahu walloo irratti riphee lolaadha. Taankii fi saaruka qabaatee zuu 23 qabaatee dhaabbatee lolu. Laakiin hamma lolamu malee gaafa duraa san cafaqeera isaanii hoffolle isaanis. Achiin booda gaafa inni gara bosonaatti maqee ummatumatti dhufan. Ani qotee bulaadhaa asii deemeen biyya kuumanaan hin jedhani qawwee isaa diratee horii jala deemu. Kanas qabaniituma ajjeesan. Kanas qawwee irraa fuudhanii ati kana jetteetta tokko tokkoon gandi kun eenyufa akka tahe asi keessa akka eenyu bosona jiru tokko tokkoon jala deemee warri itti himuu jiru warruma dhalata dawweeti. Warruma dhalata dawwee akkuma waliin jenne warra aangoo irraa kaleessa argame duun taane warra hidhii as keessaa Oromoo irratti qabu warra namoota adda addaatiin wal loleera ati warruma abaluu fa'aa bakka sheenan naa barbaadi isa kanaan warruma abaluu fa'aa barbaadi namoota jibban hunda mana diiguu dhageeffadha. Mana diiguu itti fufeera ammas mana diiguun sun dawwee booraa irratti mana diiguu itti fufaniira. Mana dubartii qalloo irratti akkuma kana. Mana dubartiin Saudi Arabiyaa teessee jaarratti. Mana ijoolleen dubartiidhaa mana Arabaa dhiqxee jaarratti. Abalufaan obboleessi ishii eeshumishii soddaan ishii bosona jireedhani. Haqiiqaa jiru liqimsaa. Kana hunda kan godhamu jiru namoonni adda addaa maqaa waamamanii barbaadamuu jirta jedhaniini namni guutuun ijoollee ofii dhiisee bosonatti gale.
namni guutuun kuni guutuun kan godhamu jiru biyya gadhiisee walloon akka baqatuuf walloon biyya gadhiisee baqatee waggaa abbaan biyyaa baqate laficha gaafa ni deebi'ee warri biraa faannoon abbaa biyyaatti tahee eega maal qabdanii hasiinuu jechuudhaaf kanaafuu yoo dhiirri deeme dubartiin manatti hafteetuma waan dhufe eegdi malee abadanii walloon buqqa'uun beeku dubartii nama dhaanii daakanii hikiminnaan argatanti jira dawwee dhageeffadha hikiminnaa argatuu hin dandeessu dubartii manatti dubartii dhaanii daakuu jechuun maal akka ta'e kana naa qaba dhiironni hedduun namoonni hedduun mana tokko ilmaan nama 5 hanga 10 guutuun isaanii beetasabii rashanamuudha wanni biraan jiru takkaan dhaabbatanii loluudha warri lolole gaafa duraa warri dura dhaabbatee hulaana dhuftee gamba qaddu jedhe kuffise reenfa saadhaa qabriin arganne ilaa amma siniif gale warri kaan mootummaa qabeera moo baqatanii bosona jiran moo indu'aniiran jedhame warri hin beekamne namoota hangana lakkaa'ame hin dhumne waan dawwee irra deemuu jiru waan kana kan hin dubbatu jiru oromomti hundi haa beektuuf walloon quba qaba kana waan ta'amaa jiru siniif gale gama biraatiin bilchiginnamti ishiin jettee biyya san irratti wal jaartee nu irratti waan meeqa dalagaa turte ofuma wal lolteetti warra qulqulluu naftenyootaaf bitamoo gurguddoo nuti siniif jecha abbaa barbaade ni finna jedhe malee warra xiqqoo takka duubatti gunguma godhe hunda kaan tumamuu jira kaan bii waraanaa ciise bilchiginnootuma ganaa dhageessan maqaa eenyu faan akka tumamuu jiru kaleessa bilchiginnaa ofiin jedhee hammoo danda'e bubbutetaa ture Uricha baalagee gaafa jedhamu sana eenyu faatu bakka san ture beektu gaafa filannoo moo gaafa wal shoomuudha jedhan san gaafa muudama yoo baay'ate irra guddeessi warri achi jiru gaafas warri harka dha'u ture har'a tumamuu agartanii nama muraasa keessaa fudhatan warra walaa'iin isaanii warra jala nuti warra ciisee bulu jedhee waan isin jettan harfiyyan hin dalagna nama waradaa tokko hunda fixaawun hin jettan ni finna summitti godha bishaanitti fixaawuttan ni finna warra jedhee amaname malee warri kaan akkasin hin jenne kana cafaqamaadha kaambii waraanaa dhaqe hidhamuun hin jiru faannoodha kasitumu wayaa makkalaakayaa uffatee dhufe malee liyyuu haylii affarii liyyuu haylii amaaraa liyyuu haylii warra sidaamaa fi maarii waliin makanii kana fuudhanii makkalaakayaa godhaniira liyyuu warri kamisee irratti maddabameeru liyyuu haylii amaaraati namoonni guddeessa hidhamaa jiran amma kan amma dheengadda abaawoon dhufee deeme kanaan miti warra afa qallaattee asirratti afaan banu tokkon arge ofii juuntaa wajjin dhaabbattanii nutti kaaftan yaa kijibdu kaleessa abboonni kan kee soddoonni kan kee abbeeroonni kan kee mana namaa gubuun turre baatii meeqa juuntaan gaafa san biyya keenya jirti eenyunni kaleessa mana gubuu ture mana namaarra deeme bakka baaduu irraa dhuguu turan hunda mana namaatti ol utaalanii mana namaarra bahanii qoqqoba diiguun turre ibiddatti qabuun turre gibriitiin juuntaan gaafa san jirti maa kijibdan warra akkas jedhu immoo kan dadhabne amma ani abaawoodha bas abaawoosaa juuntaa wajjin walii galuu hin beeku baaga akkana tahe kuni ofii maalii jettee min fakkeessin bilchiginnaa oliisihi nafxanyaa oliisihi walitti hin fakkeessin maa kijibda abaawoon warra kaleessa sajjeesuu ture aslan ummannumti abaawoo jedhaman kuni ani ofuma kiyyaahuu nan qeeqasan firummaa sodaattuu warra kaleessa isaan ani shaksiyyan hin beekan nama isaan ajjeesee badhaasa fudhate isaan ajjeesan jiredhe badhaasa fudhate qawwee irraa fudhanii tumanii gadhiisan dhageeffadha nagaha buufnaa Abiyyi Ahmad irraa baranis yaa waan akkasii nagaha buufnaa ummata muufachiifnu maaliin jennu jenneetuma gadhiifne dhageeffadha nuhi maaliin jennu enne abalufaas maaliin jennu enne gadhiifne amma rega agguma samma qaballeessu ture wal jaaranii qawwee nurraa fudhatuuf nu qabanii qawwee fedhaniiti qawwee dhabaniiranii isaan agartanii kana jechuudha jarri garuu gaafa deebi'ee unkaan isa kaleessa warra biraa wajjin ture miti warruma wajjin turanii maa baqatuu dhabdan man wajjin baqatuu dhabdan wanni nu wajjin baqatuu dhabdaniif isaanii wajjin turtanii hijaanii rashanuu jalqaban namni bilchiginnaan warri kaleessa jedhu ture suni nami lama moo sadii batteetti qawween irraa hiikame dawweettis akkuma kana nami lama moo sadii akkas jedhe jennaan
dachi guutuun dhaabbattee maalloo jedhee jechuun turte jechuudha. Har'a kinoo namni hamma magara shanammaa afaan hin bannere. Moonni biltiginnaa ajjeeftu bakka biraa geessuu jirti sanduuqa keessa ruhii biraa keesseetii fi inni isaan kun ajjeesan ammoo du'a dhugaadhaa du'e. Kaleessa afaan banuu turan jechuudha addun kanarratti. Abalurraa qawween fuudhame jedhanii qawween fuudhame osoo kan rashanamu tahee waggaa qabamee deeme waan qawwee isaan gaafatan turan waan rashanamuu isaati. Alhamdulillah nagaan nuu gadhiifame jedhan turan. Har'a qawween namni meeqa har'a osoo harkaan hin tuqin wallaahi hiriyaan kiyya kinoo na bira jira. Harkaan oduu gaaf tokko hin tuqin asi taa'ee bitate. Kum dhibbaa oliin bitate. Afaanuma nagaa qawwee mana taa'ee manaa gadi baheen beeku shatati yaanii mana sheenaniituma dubartii dhiitichaadhaan tumanii bakka jiru asiin baasii achiin baasii yaaniituma fudhatanii deeman qawwee waraqaa qabu. Dhaggeeffadhaa. Waan meeqa taane waan tahamuun hin malle hedduu taane. Isiniif galee kana beekuu qabdan. Beekuu waan qabnu waan hedduutu jira. Kaleessa karaa hartummaa mana gubuu turan. Mana abiddatti qabanii gubuu turan. Kuni hojii faannooti. Beekan hojii liyyuu hayiliitii fi faannooti. Isaan kaan sodaaf hin deeman amma sodaaf daawwee keessas hin deeman bakka biraas hin deeman sodaaf hanguma duriitu hanqatan amma. Ummatichinis bare warra dishqaatu ofirraa loluu bare mukaan isaa. Isiniif galee? Kanaafuu wanni daawween keessa jiru waan akkana jedhamee hin haasawwamne namoota dhibbaan lakkaa'aman mana isaaniitii baqataniiranii asii jiranii hin jiru. Gariin irra shanamaniiranii bakka kaambii waraanaa kanatti ajjeefamanii waraabessi nyaatu jiraatinnaasa jedhu namoota muraasa namooti du'an jedhamee beekame kanatu jira gama biraatiin gama kaaniin ammoo gama biraatiin ammoo manoota namaa diiguu abalufaan shanee keessa jiranii abalufaan ilma isaanii jira soddaa isaanii jira jedhanii magaalaa hanga baadiyyaa mana diiguu mana gubuun itti fufeera. Kanarraan darbee namoota gosaan walitti buusuu yookiin namoota ammaan dura madaa walirraa qaban kan ajjechaa kan maan adda addaa walirraa qaban yoo warra abaluu fuunee ganda abaluu akka saaxilan goone akkanatti saaxilan ofuu wal saaxilanii waan hedduu beeka ollaan namaa waan hedduu beeka. Isiniif galee kana akka wal saaxilan gochuutu itti fufeera waan hedduu na gaddisiise keessa rakkoo namni keenya wallaalaa dhagaa hin beektu rakkoo dhuunfaadha ani warra abaluu biraa qabu yookiin ammaan dura walirraa ajjeesuu walirraa waa addaa ni beekama waan akkasiisanii hojii sheexaan hin goone jechuudha sheexaan. Yoo warra abaluu fuunee ati taattaaqiidha jenneeni qawweetti hiine warra abaluu isa kan nu cabsu jedhaniini namoota akkana walirratti waan akkasiitu jira waan hedduu nama gaddisiisu waan hedduu akkana jedhamuu hin danda'amne. Kanaan wal qabatee wanni beekuu qabnu Oromoo walloo cabuus hin danda'u hin cabusi hedduun itti gammadan amma akka gaafa duraatti namoota walii guuraniituma fixanii yookiin qawwee kumaatamaan lakkaa'amu hiikanii jechuun ture abadan. Namni keenya kaan gaara baqateeraa kaan akkas baqateeraa bakka bilbilee hundatti seeraan hin jiru inni as buuteen hin jiru nama biraattuu himu warri beetasabii naggaatti bilbilee gaafanne hin jiru eessa deeme hin beeknu warri maalleen kun hin barbaada jedhanii maqateera akkanuma jaal alhamdulillah akkanatti of beekuunis gaariidha keessaa warri gammoojjii karam hundaan hedduun boonsitan maqateera kalaas hundanuu juuntaa jedhii jennii jedhii du'i lama hin jiru juuntaa jedhamaa du'uunis shanee jedhamaa du'uunis wanni itti akkanaa fi akkas jedhamu jiru. Warri immoo ani miskiina jedhee irra guddeessa warra miidhame isinii himu. Kamise qalloo cirratti isiniif galee caffa asii gadi kanallee ta'e irra guddeessa ani humaanatti hin jiru yoon hin dhokadhe dubbiinatti maranii lakki murrimaan mul'adheetuman
hidhanii xinnoota kana hidhanii na gadhiisanii jedhee warra rashaname jira warra asii buuteen isaa dhabame jira warra namumti lama wahii namni hilliksirraa qabu wahii gaafa maalloo san maalii gochuu ture abalufaa kan tume isaa abalufaa akkas kan godhe isaa jedhanii fuudhanii maqaa tahetti laxxafanii shawaa roobit faannoo bira deemee yookiin qalamuu jira yookiin ajjeefamuu jira tumamuu jira jechuudha. Warri karaarraa maqateera. Maqatanii hamma sara misa jedhuuf ammoo hamma sara makka ta'e wal arguuf deemna. Kan biraa ammoo gara biraatiin shira bilchiginnaan dalaguu jammarteettutu jira. Shirri dalagaa jiran akka federaalaatti mootummaan addunyaadhaa qawwee dhaabaati afaan nagahaatiin diriirii yookiin hoo marii godhaa jedhame sanirratti mootummaan bilchiginnaadhaa waan tokko tokko akka dhageenyutti amma warra siyaasaadhaas kan darfaa jawaarfaa baasee jara kana wajjin marii hadhee nigaa akka waan lolli jara kanarraa ka'e. Jarri kun har'a sumuuniin baasan aalama siyaasaa keessatti sumuuniin baasan har'a akka keessa jiru kana. Maaliif akkana jette baraggaa akkana jettu kana jawaarfaa baqqalaafaa baantaanaan jedha. Dhugaa. Gatiin isaan guyyaan isaan gadi bahaa karaa hidhaa gadi bahaa harka akkas godha sagalee keessan addunyaa dhageessisaa guyyaan jedhan suni har'a zeeroo deebi'eera. Har'a jawaarfaan yoo mootummaan itti gaafatamuma yookiin itti qumaaruma itti taphuudhaaf eege malee faannoon kaleessa Hacaaluu Mootuwaal Jawaarii Qaraal jedhee sirbuut ture suni har'a eegdota finfinnee godhamanii gajaraa fi duullaa qabatanii finfinnee bakka hunda dhaabbatanii namni lama wajjin afaan Oromoo haasaa yeroo deemu yookiin afaan Tigree haasaa yeroo deemu lafarra duduba kee cibsamee bakka itti tumamu bakka itti halkan qabamee deemamee as buuteen isaa dhabamu haadhiggaa manaa baatu yaa rabbi qabamuun hin oolle poolisii mootummaa naa haa qabu akka warri ajjeesasan hin qabne jechuu hanga jalqabuu takkaa jiran guyyaan akkas tahe sanitti warri poolitikaa maal fidaa kaardiin isaanii gubatteetti. Isaanii wajjin deebiteef maal fidda isaanii wajjin haasofteef maal fidda fakkeenyaaf jawaarfaanis boruu akkuma warra abin kana abiyyuma hajjabanii taa'anii marii maalii goota gaafaati faayidaatti isheen uummalte si fuudhanii hidhaa si kaahan hunda keessanuu karabatiidhaan hudhanii si guuranii mana hidhaa si kaahanii mircaa godhatanii kana booda nuti mooneerra jawaar Mahammad osoo bahee siin gargaara mootummaa kan kee kana ittiin fufsiisaaduu jedheeni abiyyi ministeera godhuu danda'a. Ministeera kan godhu garuu hamma dubbiin taragaagga'ee wanni hundi akka tahe tattahee baatii jaha bara tokko gaa taa'e warri kaan himatuu jalqaba akkamitti aangoon itti kenname jedhee akkuma duraa san iyyuu jalqaba osoo gurbaan kun hidhame Itoophiyaan nagaha taati jechuu jalqaba gaafa san akkas jechuu jalqaban kijiba asii fi asii tuulee isaa saba isaatiin wal lolee abiyyi wajjin ka'ee miire asiin fuudhee buquu qabee hidhaatti darbataa guyyaan itti faayidamuu malee ammaan duratti faayidameera Abiyyi Ahmad Jawaaritti. Jawaar abiyyi deeggaramuu keessatti bakka leencaa kan taphate Jawaar. Abiyyi deeggaramuu qaba. Akka waan mistirii wayii yookiin iccitii wayii abiyyi irraa beeku. Hanga Jawaarii walii galoodha ganaa waan dalagan qaban. Waan amma jedhamu jiru kanaan ala waan dalagan qaban. Oromoodhaaf ganaa awaajjimti wahii bahee akkas nuu godhanii. Jennee hanga eegnu takka jechuudha. Siniif galee? Laakiin dubbiin tahamtee dukkas hin taane Jawaar sunuu goyyomsamee ashabbaarii hidhaa ciisu taheetuma mul'ate. Har'a kaardiin isaa dhumatteetti Jawaar ruhii isaatiifuu ni sodaachisa yoo hidhaa bahe. Waa takka waan fedhuun qabu walaa baqqalaa warra kaanii takka isaanii. Haala keessa jirru kanatti. Finfinneen poolisii ni miti kan eegamu jiru. Finfinneen nama gajara qabatee fi duullaa qabateen halkan agartaniif sanami. Namoonni suni eenyu jedhaati of gaafadha. Namoonni suni duriyyoota kaleessa Hacaaluun du'ee Jawaartu hafee jedhanii finfinnee kee deemanii sirbuu turan sadi. Warra kaleessa Hacaaluu duullaan karaatti reebaa turan sanidha. Isaantu har'a poolisii finfinnee warra biyya jaalatu jedhamee isaantu finfinnee irratti abbaa godhameera har'a. Guyyaan akkanaa kanatti Jawaar hojiin isaa gadi bahee dubbii dubbatee uummanni kana ta'uu qaba sagalee dhageessisaa mootummaa didaa jechuudhaami. Har'a gabaabamatti yeroo atattamaa keessa jirra yeroo atattamaa bichaa duun taane namni lafarratti uummata bushuu jiruuhu warra kaleessa du'a Jawaar tamanya'uu turedha. Okay. Maal gochuu danda'a Jawaar? Amma maal gochuu danda'a? Abaa'oo hiikkachiisuu danda'a akka kaleessa?
abaa'oodhaan kottaa galaa afaan nagayaatii wayyaa mootummaan kun mootummaa keenya yaada siniin jiru Jawaar Mohammad maal jedhe mata masaati dogongorri kiyya abiyya akkuma kiyya oromoo seehee akkuma keenya yaada seeheetiin guyyaanin ani Daawud Ibsaa fuula dura taa'ee ittiin mormetu ture jedhe akkam jedhe viidiyoon nu bira jira amma viidiyoo kana nama hunduu dhiyanga dhaggeeffatu ture ittiin morme lammaa fi abiyyis yaada keetiin addan qabanii jedhee gaafan itti mormetu jira lakki abiyyiin kuni waan duubaa qabu qabanaan jedhe Daawud Ibsaa jaarsin kuni guyyaan irratti darbe jaarsi wayii shabaabatti kana jaarsi sun waan meeqa beeka jaarsi suni bakka dhabe saharaa Eertiraa keessatti darbatameeti maltiin asii fi asii oppodiyoo keessa wal guurtee ani mootummaan gane jettee inni akka Haayiluu Gonfaa inni akka eenyu namticha jeneraalticha aangoo ji'a sadii kennaniifsa warra akkasiisantu dhaqee maqaa isaadhaa dhoqqeetti dibe malee nama dhiiraati namichi sun nama dhiiraati waan irratti agar namni kaayyoo takkarratti citu namni kaayyoo takkarratti hanga gaafa du'u kaayyoo san hin gadhiifne namni tan caacca'ee jecha yoo ofii dhugaan jirtu sii galtee dhugaman badiirra jiraatte malee dhiira abbaa barbaade haa ta'uti siniif galee mee Jawaarii fi Baqqalaan gadhiifamu warri har'a rabbi dhugaa haa godhu yookaan eegumsi godhamee fi isaan umtiif nagahaan fayyaadhaan mana taa'an ta'e obboleeyyan keenya kalee oromoo jecha waan meeqa tahan umrii dullumaatiin akka Baqqalaa fa nama guddaa kana booda bahanii taa'uu qaban mana isaanii hurriyaa rabbi isaanii haa kennu guyyaan tokko namni ulaa alaan nama qollofee namarraa deemuun waan hamma ulfaattuudha ilma dhiiraa ta'e namni hidhaa tana ol sheeneen argin jiru silaa itti gammanna bahuu isaanii walaakin kaardii isaanii dhumattee waa takka Abiyyi Ahmad hanga aangoorra jirutti kaardiin isaanii takkallee hin dalagdu takka ishii hin dalagdu expired ta'eera Jawaar hojiin isaa gadi bahee poolitikaadhaan uummata walitti qabee akkanaan tana baha jechuudha san harkaa gubanii isa hidhaa kaahanii filannoo godhatanii nuti mooneerraa jira amma kan jiru akka warra abinsan namoota lama sadi maqaa keessan qaban ministeera goonee paarlaamaa keessa maarroo keessa rakkoon qabu paarlaamaan ammaa usii kennamu sila addunyaa irratti paarlaamaan filannoon booda namni dhaabee paarlaamaa sheenaa uduu filatamin nama meeqatu sheeneera nama korojoo keessaa nami lama isa filate finfinnee irratti nama lamaa jedhan kaardii lama har'a aangoo qaba warra iseemaa kana dhuga namoota beekamoo akka Baqqalaa akka Jawaar akka Maraaraa kana Maraaraa ammoo tokko gara laafessi fayyaalessi boru kottu marii wayii jira yoo jedhaniin kan dhufee taa'ee abiyyuma dura taa'ee footoo kuni hin barbaachisu kana booda hin barbaachisu kaardiin isaanii gubatteetti ittiinis taphamaaniira ani amma kana nin jedha malee Jawaar warra akkanaatiif lammaffaan nyaatama jedhee hiyyaatu ولكن أصول ما يادي أبي أحمد ورا ولا لو جرتون نجاه بوسول أف قدي تاعي مري تاعي جناني اسكندري في اسكندر فكشلبي قرار دي مو ترى كليسا بارتي دا كباهيمو مو مال سينا سكم كباهيمو إنيو نما سكتا كتا تلو كباهيمو مال كباهي اسكندر كشلبوتا ويك أبته لا فجرا boru baasanii aangoo itti kennuu danda'an kantiibaa finfinnee godhuu danda'u rakkoon qabu sun eenyutu isa duuba jira garuu saba kam wakkaleeti naannoo kam wakkaleeti aayidooloojii warra kamii wakkaleeti feestaalii qabatee magaalaa keessa deemee jechuu malee maal beeka ittiin of gargaarsisuu danda'a warra san warra saba yookiin warra siyaasaadhaa godhee abiyyi walaakin har'a isaaniifuu sodaachisaadha ofuu bilisammiisaan ofuu mana isaaniitti haadha mana isaaniitti wajjin bulanii gadi bahanii aduu arganii deebi'uudhaaf warri akka Jawaar fa'aa har'a hidhaa yoo bahe waan takka fiduun qabu. Har'a jaalannus jibbinus warri addunyaan miizaanarra keessee Itoophiyaadhaaf fala ta'a jettee yaaddu nama irreen isaa yoo inni bosona jiraate nagahi Itoophiyaa hin jirtu inni dirqitti xaawulaarra dhufee marihatuu qaba. Namni gaawwallole mootummaan tokko nagaa biyya tokko baasuuf siniif galee mootummaan tokko nagaa ta'uudhaaf ati ani mootummaa taheen ofuma maanguddoo wahii uumee asumatti waan maanguddoo meeqa koomishinii meeqatti uumameera beektaniisi yantina koomishin Addis Ababaan Finfinneetti koondominiyeemiin mana Oromoorra ijaarame maaloo koomishiniitu ijaarame koomishinii wayii ijaarreerraa isaa sunni qoratanii lafa maallootii fi maalloo Affarii fi Somaaliyaa koomishinii ijaarreerraa isaa sunni qoratanii namtichi Abbaay eessa bishaan Abbaay itti gaafataman
injinar Simmanyoon du'e koomishiniin godhameera kan waa san qoratu. Hacaaluu Hundeessaatu koomishiniin godhameera kan san qoratu. Damooza nyaatu jira jarri. Itoophiyaa irratti walitti bu'iinsi gosaa baay'atee achitti koomishinii gooneerra eenyu fa'a sheekolee dabalataniira Yaasin Nuuruu fa'a. Ministeera nagahaa gooneerra maalloo jenneerra afaaniin godhuu malee tokkosaa hojiitti hin qabu. Har'a koomishinii ijaaraniiran kan dhaabbilee siyaasaatti hojii marii biyyoolessaa goonsu. Jalqaba mootummaa waa'ee marii biyyoolessaa san yeroo sii haasa'u yoo xiqqaate gatsii isa moobaayilii akkana buttu guddeessa moobaayilii irratti hin dubbisa. Isa yeroo sadii ol kan buttu mootummaan sagalee guutuudhaan moohatuudhaan akkuma beekametti tahee mootummaan filannoo yeroo jahaffaadhaa kan takka addunyaa irratti hameen beekne akkuma jirutti tahee ahammi shayii nutu mootummaadha. Inni kan ani shiftaadha kaleessan ture dhiifama gaafadheen dhufeetiin akkas jedhaa uummata sinii amansiisaa aangoo wayii takkanatti kennaa akkuma Kamaal Galchuu baatii sadii mootummaatti kennanii warra abaa'ootii waliin naqanii ati abaa'oo balleessuudhaaf as teessaa jedhaniini itti gaafatamaa nageenyaa godhanii Wallaggaa deemii nama fixeeraniini maal jedhaniini kiyyaan waan akkasii kan barbaade waan inni akkana goota keenya akkana nuun jedhu jedhamuun dhaqeetiin lafee nadhii gammadaa baasa jedhee boorana moo eessa deemee maarro nadhii gammadaa bakka itti du'e ni beekani maali Misraaq Izii keessa dalagan turre hin jenne karaa Harargeedhaa Makalaakiyaatti gaafatamaan isa turre hin jenne nadhii gammadaas kan du'e karaa sanitti yookiin kan dhabame. Yookiin har'a umriin jiraatan beekamu yookiin gidaam naqanii falfalanii kaahanii raatanii yookiin du'eeraan beekamu. Urgaa bishaanii tahee hafe. Lafa isaa bakka itti du'e beeka waan akkasii dalaguu jira qaba kiyyaan. Kiyyaan beekamtii wayii argatuudhaaf deemaa jedhanii ari'amtee tagali manatti adabaan jedhanii. Gaafa hojiirraa bu'e baatii sadan san lammaffaan nattuu dubbatanii beekanii warri biiroo keessa jiran kun nattuu dubbatanii beekanii bilbila kiyya sin kaasan turanii akkanumaan hin ture malee konkolaataa wayii na bira jira kana qabadhee bakka wayiin deddeeman ture. La waya Jawaar humaa hin godhu har'a yeroon jedhu Jawaar nama afaan nagahaa politikaa afaan nagahaa deemudha. Mootummaan Itoophiyaa har'a nagahaa hin jiru waan nagahaa jedhamu hin beeku. Mootummaa irreen qawweedhaan hin bula jedhu naftanyaa jechuun maal jechuu beektuusi? Naftanyaa jechuun akka amma sammuu nama tokko keessa jiru saba Amaaraa jechuudha. La naftanyaa jechuun jaalattu jibbituu warra abaluu si busha gabbartee jiraattaadha. Hin gabbaru jennaani calanqoo irratti ilmaan afran qalloo fixan. Hin gabbaru jennaan aanolee irratti siikko humandoo arsii fi baalee fixan. Siniif galee abbaa barbaade haa ta'uuti namni waasan godhu. Oromoo haa ta'u. Ilmaan Booranaa haa ta'u. Nafxanyaa jedhama. Kalaas. Gabaabamatti har'a gajaraa fi duullaa yoo qawween dhabame qawween gurguddaan itti hidhamee isaan abbaa lolaa ta'anii faannoo namticha jedhu namicha abbaa rifeensaa agartanii lolli akkanan jedhamne suu deemamu dabra siinaa ta'uun dhabnu lafisu. Inni goda kee taa'ee sawwaree footoo wayya kaasee Itoophiyummaa jechuun akkana asitti qaxxamuu jirti gaakinoo jedha goda kee taa'ee gaafa dasee warri pelleeffii baafatee dasee sheenan jalqaba namni makiinaarraa bu'ee uummataan akka simatamu godhame nama sani. Yeroo qawween dhukkifamu inni mootummaa miti yookiin hundi mahandisa lolaatiin miti asiin lolaa jechuun jiru raadiyoo takka harkaan qabu. Dhaqee akka dhiiraa qawwee lolaan jiru. Bas achi dhaqee footoo ka'aa jira bireen harka qabateera footoo ka'ee gaafa kaan anatu lolee ganaan 50 fixe. Inni suni maal haa jedhu warri xixiqqoon immabeeteen hayaa xifichaallee jedhe tokko. Bara maaramaa jeteeti warra gaafa abaa'oon wanni Caffaaroobitti geessa jedhaniin baqatee halmiddee meedaa deemedha. Siniif galee? Kanaaf Jawaar faan kaardiin irra gubateera afaan nagahaa gaafa jiru mootummaan dimokiraasii amanu gaafa jiru wayyaaneen bilchiginnaa caaltee kan mul'atte kanaani bar. Hayyaa har'a Oromiyaa keessa namni dandahee hiriira haa ba'u. Hayyaa namni lafaa ka'ee mirga haa gaafatu har'a. Gaafa wayyaanee hiriirri ni bahama. Kaan duullaan ni tumama. Kaanis namni tokko lama xiitii ni dhaama taha. Nagaumaan hiriira bahee karaatti cufee mala ishee dhabsiisaa ture. Namni du'aa ture ni beeka. Halkan namni hidhamee mana hidhaatti qaxaqaxamaa ture. Garuu har'amee hiriira namni shan haa ba'uu danda'e. Agartanii garaagarummaan sanii jechuudha. Guyyaan akkasii kanatti kaardiin warra politikaa Jawaaris ta'ee warra biraa gubateera.
isaan nuuf ta'anii gaafa wanni kun cabee nurraa lafa kufe alama siyaasaa keessatti irree gurguddoodha san. Siyaasaa Oromoodhaa fuula duratti oofuu keessatti irree keenya. Guyyaan har'a keessa jirru keessatti qawsii Itoophiyaan har'a keessa sheente tolchuudhaaf Jawaarii fi Baqqalaa hidhaa baasuun faayidaa takka hin qabu. Faayidaan jiru inni tokkoof tokko isaan obboleeyyan keenya mana hidhaatii dararaa irraa ijoollee isaaniitti galuudha. Kanaan alatti isaanuu ruhii isaaniitti fuuni sodaachisaarra. Gabaabamatti. Warri kaleessa Oromoo jechuun Madagaskarii dhaggeeffadha Finfinnee keessa warra bushaa jiru. Oromo የሰሜኑ ካምቢስ ሰፈር እንጂ ለመደጋስከር ሰፋሪ እኔ ለብቻ አለውለት ካምቢን ካባ ሀጨቡ መለ ሰፋሪ ጎዳንቱ መደጋስከር ራ ዱፍተ አኑ ጅራፊ ጀደ ነምትች ተኮ ነምትች አከስ ጀደ ሱኒ ፊንፊኔቲ አንጎ ጉዳ ቀባም የማል ጀደማ ዋይ ማለቃ ፊ ኢንቨስትመንት ለፋከስ አንጎ ጉዳ ቀባ dhaggeeffadha warri akkas jedhu Finfinnee bushaa jiru Baqqalaa fi Jawaar Finfinneetti mirgaan matama isaaniitti gadi bahanii supermarket deemanii mana isaaniitti deebi'an jechuun nama dhiba. Inni akkasii aangootti ol bahee warri immoo kaleessa alaabaa lumutti qabatee siniif galee Haacaaluu mootuwal Jawaarii qaraal warri jechaa ture. Har'a aangootti kennanii magaalaa keessan sintu eegaa magaalaan keessanii jedhameeni Oromoon tokkichi baadiyyaa irraa akka Finfinnee inni jiru akka hin baane hanga dhoowwuu takka bichaa bira gahan jechuudha. Federaal poolisii lola deemeera achi dhumaa jira. Ni kaawwaboo bira deemee achitti keessummeeffamaa jira. Kaleessa waa afanii fi gaaddisa kaanii gaafatu ture. Dhaggeeffadha. Hammana taane. Kanaafuu kun waan sadmaa politika Itoophiyaa keessatti waan jijjiiruu qaba. Jedhee warri eeguu jiru waa takka hin qabu. Dhugaan isaanii bahuu ibsa akka isaan balaa takka waan takka malee hidhaman mana murtiituun dhihaannu jedhanii duudidanii har'a immoo guyyaan isaan gadhiisuudhaa gahuun siniif galee diraamichi yoo kan tasaa ka'u tahe wanni tokko yoo kan tasaa ka'uuf tahe kana gadhiifna jechuufi malee waa tokko yoo immoo diraamaan kun hin ta'u tahe isaanuu hin gadhiisan. Carraa boru uumamuun beekamu achi keessatti Oromoo faayidan tahin nasa jedhu warri naftanyaadhaa ammallee Jawaar gadhiifamuu hin qabu. Hidhaa tortoruu qaba. Warri jedhu ammallee ni jiru. Maaliif jijjiiramni wahii yoo uumame humni wahii yoo aangootti ol bahe yookiin mootummaan kun cabe yookiin mafanqalli wahii dalagame fonqolchi wahii dalagame Oromoon baankii siyaasaadhaa qaba. Baankii siyaasaa akkaawuntii cimaa qaba siyaasa keessa. Kaafaawos tahee abaa'oo warra siyaasaan bilchaatee fi siyaasa shira adda addaa akkamitti akka namarratti deemsifamu yeroo mallisanitti akkamitti akka ol kaasuu danda'u alaa fikiraa tapha akkasii taphame keessatti ammaan dura aangoon nama harka biraa harkatti akkan kufne jedhameeti oppodiyootti kenname. Oppodiyoo irraa gara Oromoo qulqulluutti fudhatuun naman dhibu achuun keessaa his gariin daaraa irraa dhiqna jedhanii. Siniif galee warra biraa harkatti akkan kufne jedhanii warra godhe keessaa politikinyoota Oromoota warra Jawaar fa'aa ture. Jarri garuu bakka nuti yaadne hanqatte. Siniif galee jara harka kennuurra diina harka kennuu wayyee ture. Diina jedhamee beekama Oromoon tokko tahee dhaabbata. Gaafa san miizaana walii bunneeti waan abiyyi dalagee kana immoo dalagu ture osoo naannoo Amaaraatti nama dhufee fi naannoo Tigraay nama dhufetti mootummaan kenname raate. Gaafa yaadig diggate waan abiyyi hara dalagee kana Oromoo irratti dalagamu ture. Abadan. Nama manaa bahe namni nama kabajne gizee moo rakkoon jirtu ta'a. Kanaafuu warri waa haarawaa dhufa jettanii eegdan siyaasa jalaa fashale waan kaleessa silaa godhuun malee Abiyyi Ahmad. Kaleessa waan godhuun malee warra politikaa Oromoodhaa hunda fuudhee hidhaa kaahee warra biraas hidheen jira jechuudhaaf warra politikaa Itoophiyaa keessatti miizaana takka hin qabe feestaalii baatee deemuu malee akkas kan darfaa maalii hidheen jira jedhee wal biratti fakkeessee warra miizaana Itoophiyaa tana hunda butuu danda'u politikinyoota akka Jawaar fa'aa akka Baqqalee fa'aa akka hogganoota abaa'oo gurguddoo fa'aa hidhee gaafa ani nugusa jedhee nugusummaatti ol bahe booda rakkoo biraatiin ittiin fakkeessa warra gantaa Awurooppaadhaa amma har'amoo har'asiya
wanta qabataniira walgayii atattamaa waamameera waa'ee Itoophiyaatiin waa'ee mirga dhala namaatiin wal qabate keessuma keessa sinif galee kana sadmaa kanaa barani hidhaadhaa beelufaa baas beelufaan har'a qophama isaanii bahayyoo bahan ummata waa tokko wanni isaan harka jiru jiru waa tokko biiroon isaanii bakka jiru hundatti cufama sinif galee waltajjii takkan qaban maqaa kanaan namni shawwaliin deemuun dhorkama har'a seera baheeru keessatti finfinneen kaleessarra dhiichisaa ture oromoon har'a warra oromoon biyya Itoophiyaa keessaa gamta takkan qabu jedhutu kan aangoorra jirurraa hammasa godaanaa eeguu biratti irratti godhameera maal fidiroo kana keessatti oromoo namni fayyadu wanni fayyadu tokkoof tokko inni suni irreen kan kee akkuma irree isaaniitti jabaatu sanaayipar hidhatanii sanaayiparuma hidhatuun bireen hidhatanii bireenuma hidhatuun kanaan ala wanni takka hin jiru bas dandeessu gaafa san taankii qabanii taankii masanitti ol deemu addunyaan maal mazzanuu kaate eenyutu humna qaba boru aangootti ol bahee cabsee biyya bulchuu daddaasa jettu bichaa dhalaalaa itti amma maltiin feestaalii qabatee sharaara deemus waan takka hin fidu warri immoo ani harki kiyya nagaa gaaf takka qawwee kaaseen beeku jedhu karabaati matottolfatee deemus humna tana keessaa waa takka hin qabu humni isaa gaafa aangoon harka keetitti humnaanis haa ta'u gara fedheen kufe aangoo san ceehumsuu keessatti humna barate qabna humna siyaasa hodhee sinif galee akka Abiy Ahmed lolli hodhamee maalloo jedhee dhusan siyaasa warra dhoosee hodhuu danda'u warra akkasii ni qabna isaan hidhaa jiran kana jechuudha warra ala jiranis hedduutu jiran alhamdulillah oromoon eega dhalatee ol guddate guutuun hundinuu poolitikamatti utaala barateera taa'ileera sa akka warra har'a ummati keenya warri muslimaa abba poolitikaa nurraa dhiisa abba poolitikaa irraa fagaadha oduma fagaadha jedhuti dhiibamee gooratti baha dhiibamee aalama nigdii keessaayis kan barumsaa keessaayis kan maali keessaayis bahee gaafuma tokko maltiin gadi bahee kun warra biyya kanaatiin mituu siin jedha murtii asiin jirre sirriitti murteessa gadi baatee jette gaafsan gadi baatee sagaleen keenya haa dhagahamu ta'aa namni si dhaga'u kan jiru sagaleen keenya haa dhagahamu maal fide wanta akkam finne maaliif nufuuze wanni jedhamu jira nufuuze jechuun hidda qabaatuu qabdaati mootummaa kana keessaa bakka ta'e namni wahii gungumuu qaba gaafa guyyaan nagahaa markaatomaa fi dirredhaa piyaasatti galtee waa'ee maallaqa lakkaa'uu bichaa waan kaffale siin jedhan hunda kaffaltee ati dalgomaa fi warquma gurguruu bichaa yoo ta'e wanta akkam fiddu musliimoonni Itoophiyaadhaa kanarraa baratuu qaban aalamni siyaasaas keetu nuti lolan barbaannu yoo laa ilaaha illallaadhaan ta'e mala laa ilaaha illallaadhaan namni lolu addunyaa kanarratti har'a namni Itoophiyaadhaa uummati Itoophiyaadhaa waa'ee akkasiitiin wal jaaruu dhiisi har'a gadi bahanii maal jechaa jiran warri majlisarra ofiin jedhanii ta'an kun maal faa jechaa jira wanni jaarramee guutuun abbaa gadaa abbaa seeraa abbaa jinni hunduu jaappaa takkaan dhaamee maashiniin tokko baaseeti akka mukoroonaa sinif galee inni abbaa gadaa abbichuun abbaa biyyaa jedhee maqaatti moggaase gaafa kaarrayyuun abbaan gadaa ajjeefamu inni warra muslimaa ofiin jedhu majlisaa fi maali ofiin jedhu mucaa keenya tashannafee dhufe jedhee kinoo akkasii nu haasa hundinuu achumarra jaarraman kanaafuu dhugaa jirtu walitti himna dhugaan jirtu bakka barbaadetti eega biyya obboleessi keenya kun waa'ee tokko na yaaddachiise humna qeerroo walloo suuraan jawaala keessatti moobaayil keessatti mul'ateedhaaf biyyatti ajjeefamtutti jawaar gadi bahee ani daggaafiisaati yoonni hiriira bahinaan jedhe hiriiran bahaa yoonni bakka poolitikaatti na waaminan dhufaa jettee yaaddaati seenaadhaaf suuraa abaluu footoo abaluu moobaayil keessa jira ati daggaafiisaati jedhamee bayyanametti rashanametti jawaar gadi bahee waa fida jettee yaaddaati jawaar rabbi harka isaaniitii baasee ijoollee isaatti manatti agashu guyyaan har'a keessa jirru kan warra afaan nagaatiin miti raawwadha afaan nagaa wanni jedhamu dhumeera mootummaa halkan nama jeesee qawwee mataa kee nama kaahee waan qabdu fidi
namaan jedhu biyya maafiyaa bosonaa guuree jaarsi tokko maal jedhe sila faannoo mintilaala naan faannoo neemyaa qolee faannoo mirri jedheera waan irraa fudhee rabbi haa beeku viidiyoo tokko gadi deema laala viidiyoo lamarraan akkana gadi utaalaati asuma peejim kiyya kanarra jira waa'ee faannoo maal jettee naan hattuutti hin beekaa jedha biyyutti dhufee mootummaa godhee kinoo asiin tana jaara asiin tana goraa nuun jedhanii nuti kan beeknu ammaan dura hattuu ilmaan namaa fuutee bosona sheentee 10,000 20,000 yoo kaffalte malee siin gadhiisu namaan jettuudha jedhe. Siniif gale amma akka ta'e rabbi haa beeku. Kana jechuudha abiyyi warra kana mootummaatti ol baasee har'a kanaa wajjin jiru kanaafuu guyyaan akkanaa kana keessatti mootummaa namni afaan nagaa politikinyoonni warri afaan politikaatiin haasa'an abiyyi afaan politikaan beeku. Jawaar Muhammad afaan politikaa beeka. Osoo dhiira tahee Abiyyi Ahmad politikaadhaan Jawaar namuu hadda jechuu duu beekee hidhaa isa mooraalimaaf dhaggeeffadha mooraalimaaf. Namichi Tuuniziyaadhaa amma bushaa jiru kuni gaafa filannoo godhu namticha isaa wajjin filannoodhaaf dhihaate hidhaa waa'ee malaamaltummaatiin hidhaa ture. Mooraalimaaf guyyaan filannoodhaaf mana hidhaatii baasaa jedhe warra mana murtiidhaa mana hidhaatii bahee akka inni filannoo godhee achiin booda murtii isaa deebi'ee fixatu godhe. Dhaggeeffadha. Mooraalimaaf Jawaar Muhammad kaleessa aangootti wambarii duubaarraa kaasee aangootti isa baase. Qeerroo kumaatama kaleessa mootummaarraa warra isa gabroomsuu ture buuse walumaan gabroomsuu turan maal gabroomaa turan silaa mooraalimaaf isa hidhaa kaayee ani mooheen jira ani filatameen jira jedhu ture Abiyyi Ahmad. Har'a mooraalii Jawaariin bahee waliin mari'anna jechuun mooraalii kam qaba? Yoo fayyaa qabaate sammuusa ammaan dura biyya humsaniin jiraate Jawaar Muhammad Abiyyi Ahmadiin assalaamu alaikumii jedhan san ittiin balleessu. Warra harkaati. Jawaar Muhammad ani ofiif hin jiraanne jedheera. Jiruun kiyya ofiif hin miti jedheera. Kanaafuu jiruu ofiif hin jiraatin takka haajaa maaliirraa qabare? Bahee mucaasaa dhungatuu fi mana ofiitti galanii akka barbaadanitti hulaa ofiin keessaa injifatanii rafuuni dhugaa addas jedha. Ni nama gammachiisa. Jiruu kiyyatiin haa ja'u saba kanaaf malee jiruu kiyya ofiif hin jiraanne ani namni jedhe sabni kun waan keessa jiru guyyutti bilbilaan dhagahuu fi halkanii guyyaa dhagahurra wanni nama dhukkubsu hin jiru har'a mana hidhaa jiran uumaa quban qabu. Kanaaf warri dhiichisaa bilisiginnaatiif kaatan waa takka isaan rabbi taffii mana hidhaa keessaa gara mana isaanii agashu. Siniif galee biyya keessaa hin bahuu jedhee himalee inni Jawaar faan biyyaa bahuudha qaban tura waqtii kanaa. Hojiin politikaa takkallee hojjetamuu hin danda'u Itoophiyaa keessatti har'a. Inumaa ruhii isaaniitiif ni sodaachisa. Kanaaf ergaan kiyya kana fakkaata ture. Irra deebi'een hima waa'ee walloodhaa. Walloon waan akkana hin jedhamne keessa jira. Waan akkana jedhamee hin haasawwamne keessa jira. Dawwee irratti namni rashanamaa jira. Baatee irratti akkuma kana garee tokko jaaranii garee tokkoon tokko cabsuudhaaf yaaliin gurguddaan tahamaa jira. Walaakin ilmaan baateedha. Irra baay'inni isaanii immoo hedduun isaanii of beekaniiran. Alhamdulillah. Waan hedduu waan boonsaas dalagaa jiran. Itti fufa karaarraa maqadhaa. Siniif galee hin badu yoo rabbiin jedhe hin badu tamaam abadan Oromoo waan jedhe namni baduuf hin deemu. Hirriibaa kaasuu jira waan tokko waan isin himu keessatti wanni wal irratti hamuu jiru kuni hirriibaa nama kaasa. Hirriibaahi nama kaasa. Maaltu na dhibee? Siniif galee maaltu na dhibee jedhee warra mana ciisee jiru kaasa meeqa kaase? Ijoolleen teenya ammaan dura bosona turte muraasa warra mana taa'ee wanni hedduutu irra baay'ata. Amma garuu
aanaa tokkicharraa nama dhibbaatamaan kumaatamaan jedhu dhibbaatamaan qa'ee xiqqoo takkarraa namni hunduu qawwee ofii fudhatee bosonatti gate. Kun immoo waan dhugaa lafa jiruudha. Phiphinis quba qabdi. Hunduu quba qaba. Wal jaaruu tafe amma hirriibaa ka'eera namni kalas. Baaga abalu keenya rashaname. Baaga abalu fa'arraa makiinaan fudhatame. Makiinaan kaleessa agartanii kaleessa gaafa uummanni keenya rakkatu meebboo 5,000 10,000 yoo jedhaniin diduu ture. Warri kaleessa Isuusii birri miliyoon 1 fi miliyoon 2 biteen irratti dhiichisu warri tireellaa qabu warri atoobisii qabu. Naxamatti naxama afaanuma nagaa afaannoon fudhattee deemte amma. Nama meeqan beeka nama makiinaan bajaajiin irraa fuudhame. Daseetti nama makiinaan 2 irraa fuudhameen beeka. Kamiseetti nama meeqarraa makiinaan bajaajiin fuudhame. Dhageeffadha. Maaliin abalufaan kunniin hiyyoomuu qabu. Warri abaa'uu gargaarsaa kana jedhame. Hirriibaa nu kaase warri Tigraay dhumuun ittiin hafne, cafaqamuun ittiin hafne, hidhamuun ittiin hafne, hilliinaan irra ejjetamuun ittiin hafne. Walaakin wanni sun hin kaase isaan. Hin kaase. Namni dhiiga gaalafatti arga jaalatee hin ka'u. Dhiiga keessaa dhiiga isa buttu. Dhiiga isa fiilmii keessa laaltumni. Kasi buttu. Mana si dhufte. Walloo hirriibaadhaa kaase. Hirriibaa kaase malee kuni wanta kan godhe. Warri kaleessa mootummaatu na jaalataanii nama mootummaati of seeheefaa kaleessa halkanii guyyaa harka dha'u ture hara tumamuu jira gariin. Wallahi tumamuu jira nama tumamuu isaatti gammadeen qaba. Kaleessa lakkii of ta'e. Lakkii waan irraa argattu hin qabdu jenneeni gorsaa ture. Abboonniti ilaalcha siyaasaa qabaannus Oromoo akka kiyyaati akka min kijiba bar isaanaan jedhu. Isaaniin immoo isinumatu sirriidhaa tuni kanumaan maal jechuu jira biyya keenya jiras. Har'a tumamuu jira. Akkuma kaleessaa sanin jedhee bula jedhee dheengaddas manaan baqannee biyyiinis waan irra qabateen qabuutti sadiise. Akkamiin baqatuu dhabde kaleessa si wajjin hin jiran jennee. Akkamiin manaa baqatuu dhabde. Akkamiin manuma teesseeti. Waa wajjin dalaguu turte qabda. Himi qaxaqaxamuu kopheen lafa dhiitamu. Akkas ta'uun toleera. Diinaa fi shirri addaan baheera. Kanaaf dubbiin tana fakkaatti. Ergaan kiyyas kana namoonni kumaatamaan lakkaa'aman maqaa barreeffamanii basaastoonni maqaa barreessiftee barbaadamaa jiran. Wallo Sanbatee irraa karaa Luugoo karaa karaa Qorii karaa Dugugguruu namni kumaatamaan maqaa barreeffamee basaastooti maqaa barreessitee maal jedhaniiti kan himuu jiran ganda kee deemanii warri mootummaa irraa qawwee hiiktaniirtan warri qawwee mootummaa fuutaniirtan warri waan walii himnu irraa gaafata maliifaan ijoolleen haxaayii dhaqxee mana poolisii cabsitee mana milishaa cabsitee uummata hidhaa baaftee warra qawwee gara meeqaa hiikan qabatanii galan maanguddummaa makkanaatiin qawween deebifame. Namni qawwee san fuudhe jedhamee beekamee hojii sanitti jira jedhame hundi ni ajjeefame. Warri kaan hidhame. Warri maanguddummaa jedhe sun waan takka waan argate hin qabu. Uummata isaanii dabarsanii kennanii ajjeesiisan malee. Wanni akkasii ittiin daggamamne. Inni qawwee fuudheera. Inni makkalaakayaa baqaturraa fuudhe malee qawwee mana dhaqee haa ta'e. Nama sajjeessuutti turerraa dhiira taanaan fuudhe bar qawwee namarraa hiikuun dhiirummaa barbaachisaa. Nama boombii fi kaartaa meeqa hidhatee deemu dura dhaabbattee qawwee hiikeechuun bar dhiira barbaachisa. Dhiirarraa hiikeechuudha. Kanaafuu wal saaxiluu irraa dhaabbadhaa warri nama saaxiluu jirtan fakkeeffattanii warra dhibbatti qawwee hidhatee juuntaa fi shaneen balleessa jedhu isa kana quba qabna dhiisa. Warri fakkeessitan fakkeessuu dhaaba. Maanguddummaan jedhamu hin jiru.